أبشرة. أيه. السلام عليكم أيقا. ورحمة الله. أيه قرقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بوليان إسلاما بقى نفكم مدن كان إيراف دبرة وانقراد ليش سنين جنيرة. بسم الله إن زدا درس وما هندا كان الرانوغي إفاس ربي قد الحمد لله موتي وما هندا بقى جمدني جنة سنة بسوف نولي دفني جرة مبروك مبروك سنين جنيرة. Obsaan markaza keessa teessanii barattanii kunoo har'a keessanii eebbifamtanii baga gammaddanii hundumti keessanii. Gosa markaz lamaan alatti biyya ambaaf harka laachuudhaan wal jajjabeessitanii hamilee walii taatanii kunoo guyyaa har'aa seenaa galmeessitanii isin dhugumaanii jajjaboota diinii nama hedduufillee fakkeenya taatanii isin haa milkeessu gooftichi guddaani. Barataaf barsiisaan markaz lamaan alfaarisii akkasumallee hundi amiiranii irra deddeebiidhaan bagatti geessanii. Mee keessattuu waa xiqqoon dubbadhaa amiira markaza Salmaan Alfaaris irraa obboleettii kiyya Ummu Bilaal irraa bakka buutuu ustaazaa kan jajjabeessitu ijoollee yaa Ummu Bilaal kiyya jajjabduu qaxalee hedduun dinqisiifadhaa haalaaf amala keellee akkasumallee amiiroowwan hunduu baga gammaddanii barsiisaaf barataan illee baga nuuf geessanii. Yaa Ummu Bilaal kiyya waa xiqqoon siif dhaama jabaadhuu jabeessi obboleewwan keetis yaa obboleettii koo gaarii kan dhiphattu diiniif fuuldurri kee ifa ammas jabaadhuuti jeezaan kee haa taatu jannatal firdoosiin fakkeenya dubartoota waqtii kiyya qaalii ergan kanaan gana ibsadhe gammachuu kan kooti waa xiqqoon dubbadha waan quraa rabbiiti. Yaa quraana rabbii yaa bareedaa jechaa si barannaan barnamuu jechaaf gocha salphina borii irraa nama oolcha. Jabaadhaa obboleewwan diinii waan gaarii الله أكبر. الله أكبر. jabaadhaa obboleewwan diinii waan gaariirra jirtanii jabaannee barannee haa geenyu galmaanii walis haa jabeessinu obboleewwan diinii. Kana caalaan deemu sa'aan natti kutti dogongora jiruuf afwaan hundumtii assalaamu alaikum naaf turaa nagaatti. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله زيادة في الدين